kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatii waan raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ibsa Koreen Fala Barbaadduu guyyaa har'aa waxabajjii 10 bara 2010 guyyaa alhada guyyaa har'aa haala wayitaa waan irratti baaftee qabannee dhiyaatee jira. Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Itoophiyaa haala wayitaa waa ilaalchisuudhaan xalayaa bana muummicha ministeera biyyattiidhaaf ergan. Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa gaafilee Hawaasa Muslimaaf muummichi ministeera deebii kennuuf yeroo kamuu caal qophii ta'uu isaanii ibsa guyyaadhaan gaddaa kennan hordofuudhaan guyyaa har'aa ibsa baasan. Akkuma beekamu muummichi ministeera biyyattii Dr. Abiy Ahmed komii Hawaasa Muslimaa waggoota 6 dhaqqabuu jiruuf furmaata waaraa kennuudhaaf yeroo kamuu caala qophii ta'uu ibsaniiru. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed gaafii Hawaasa Muslimaa wal mari'achuun deebisuuf mootummaan isaanii yeroo kamuu caala qophii ta'uu waxabajjii 8 bara 2010 ibsa kennan keessatti gareewwanii fi namoonni dhuunfaa kaayyoo badii qaban okkora dhiyoo kana uumamte ka'umsa godhachuun isaaniif milkoofne malee Hawaasi Muslimaa dhimma amantiin okkora kaasuun biyyattiin akka hin tasgabboofneef kan barbaadan akka jiran ni beekna jechuudhaan Hawaasi Muslimaa wanti inni beekuudhaa qabu gaafiiwwan isaa kamuu dhageennee walaasofnee furuuf yeroo kamuu caala qophii ta'uu keenya beeka jechuudhaan Dr. Abiy dhaamsa kan dabarsanii fi qaamonni kana fayyadamanii jeequuf wal nyaachisuuf namoota barbaadaniif carraa kennuu hin qabnu jechuudhaan dhaamsa dabarsoon isaanii ni yaadatamaa. እኛን አባልተው ከዚያ ማትረፍ ለሚሹ እኛን አባልተው ሊበሉን ለሚሹ የቀንጅቦች አሳልፎ የሚሰጥ ድርጊት መሆኑን ረሰው ማወቅ አለበት። ከዚህ ቀደም በነበረው አካባቢ የነበረው ግጭት አልሳካ ያላቸው እኩይ ዓላማና ተግባር ያላቸው ቡድኖችና ግለሰቦች አሁን በአዳዲስ ቦታዎች ግጭት መፍጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ክትትል እያደረግን እንገኛለን። በተጨማሪም አልተሳካላቸውም እንጂ ህዝበ ሙስሊም በሃይማኖት ጉዳይ ግጭት እንዲፈጥርና ኢትዮጵያ ያልተረጋጋች ሀገር እንድትሆን የሚፈልጉ ኃይሎች እንዳሉ እናውቃለን። ህዝበ ሙስሊም ማወቅ ያለበት ጉዳይ ማንኛውም ጥያቄውን ሰምተን ተነጋግረን ለመፍታት ከምን ጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናችን አውቆ በዚህ ሃይማኖት ተጠቅመው ሊረብሹን ሊያባሉን የሚፈልጉ ሰዎች ግን እድል ፈንታ መስጠት የለበትም የሚል እምነት አለኝ። kan mordofun Koreen Hawaasa Muslimaa Itoophiyaa guyyaa har'aa ibsa baasaniiru. Akkuma beekamu Koreen Hawaasa Muslimaa Itoophiyaa waggoota 6 darban gaafiiwwan gaggabaaboo 3 kan seera feera biyyattiidhaan hayyamaman 3 qabachuudhaan gara qaama mootummaatti deemanus qaamni mootummaa abbaa irree wayyaanee yeroo gubbaa taayitaa gubbaa ture. Gaafiiwwan uummata Muslimaa Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa qabattee gara qaama mootummaatti deemte. Ukam sudan Koreewwan Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa manneen hidhatti darbuudhaan mana hidhaa Kalaawi keessatti roorroo firaarsa cima eegi isaan irratti geggeessan booda mana murtii isaaniitiin himannaa kijibaa shororkeessummaa isaan irratti ba'uudhaan ragaa sobaa isaan irratti dhageessisuudhaan murtii adabbii waggaa 7 hamma 22 isaan irratti dabarsuun ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree wayyaanee Koreewwan Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa kijibaadhaan hidhe yeroolee adda addatti gargar qoqooduudhaan dhiifama gaafata hiika akka ture gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Koreewwan Fala Barbaadduu dhiifamaan hiikamanis gaafiin Hawaasni Muslimaa wareegameef hidhameef biyyaa ari'ameef mormi cimaatti gaggeessaa tureef qabsoo injifannoowwan yeroo ammaa kanaaf bu'uura taateef garuu gaafiiwwan sunniin akkuma hidhamanitti jiranii. Muummichi ministeera haaraa Dr. Abiy Ahmed hamma taayitaa qabate baatii 2 kan lakkoofsiisan jijjiirama ciccima biyyattii keessatti gaggeessaa jiran gara gulantaa gaafiiwwan Hawaasa Muslimaatti deebisuuf achi ce'uun isaanii Hawaasa Muslimaa biyyattii biratti abdii guddaa horee jira. Kanuma hordofuunis Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa ibsa armaan gadii kana baasaniiru. Ibsa Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa guyyaa har'aa baafte akka armaan gaditti isiniif dubbifna. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmediif muummee ministeera Itoophiyaa Finfinnee dhimmi isaa gaafilee Hawaasa Muslimaaf deebii kennuuf kakka'umsa isin qabdan ilaallata. Kabajamoo muummee ministeera gaafa waxabajjii 8 bara 2010 guyyaan ayyaana Idil Fitrii dhimmoota biyyaa garaa irratti ibsa kennuun keessan ni yaadatama. Ibsa kennitan keessatti rakkoolee siyaasa biyyaalessaa wayitaawaa fi furmaata kennuuf kan hojjettan ta'uu keessaniif keessumayyuu gaafii Hawaasa Muslimaa deebisuuf qophee ta'uu keessan ibsuun Hawaasa Muslimaa biratti carraa abdii haaraa uume taheera. Nuti muslimtoonni Itoophiyaa waggoottan darban keessa mootummaan amantiilee hunda irraa fageenya walqixa ta'e fagaatee
dhaabbachuun osoo irra jiru dhaabbilee hawaasa muslimaa fi dhimmoota amantii islaamaa keessa ifatti harka isa galchuu isa hordofuun sarbamiinsa mirgaa nurratti raawwatamu karaa nagaan mormuu fi mirgi amantaa keenyas akka nuuf kabajamu gaafachuuf dirretti erga baane waggoottan 6 lakkoofsiisneerra. Qabsoon nuti miira itti gaafatamummaa biyyummaan guutamuun gochaa turre akkasumas qabsoon nuti akka biyyi keenya Itoophiyaan biyya mirgi amantaalee hundi walqixxummaan keessatti kabajame akka taatuuf kaayeffachuun gochaa turree fi gochaa jirru kunoo qabsoowwan wal fakkaataa fi karaa saaquun jijjiiramne amma argaa jirru akka dhufuuf sababa ta'us hawaasni muslimaa garuu ammallee jireenya roorroo fi gidira keessa akka jiraatu godhameera. Waggoottan qabsoo ja'an kan darbuun biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa ariitiin kan keessummeeffaman ta'us abdiin ilaalcha fi hojii kan gaafilee keenya deebii argachuu malu nuun jechisiisuu danda'an osoo hin argin hanga ayyaana Iidil Fixrii darbe kanatti turreerra. Kabajamoo muummee ministeera mootummaan fi kaabineen isin hundeeffattan siyaasa adda ta'ee fi siyaasa seenaa biyyaa fi kabaja uummata biyyattii gitu tarkaanfachiisuu waan eegaltaniif mootummaan keessan fudhatama guddaa argachuu danda'eera. Fudhatama argachuu kanaaf sababni maal jennee gad fageessine yoo sakattaan wanti nuti adda durummaan arginu jijjiirama ilaalcha hooggantoonni gubbaarra jiran eenyummaa uummataaf qoodiinsa biyyaalessaa fi itti gaafatamummaaf malu agarsiisuu isaanii ta'ee argina. Kabajamoo muummee ministeera ibsa keessan gubbaarratti eerame kan gaafilee hawaasa muslimaa kamilleef deebii kennuuf isin baastan sababoota bu'uura lamaaf ibsa gaariidha jennee fudhanneerra. Dura irratti akka uummatatti gaafileen keenya kan nuti itti fufiinsan waggoottan darbaniif kaasaa turree fi gaafilee keenya kan nuti wareegama itti kaffalaa turre akkuma nuti irra deddeebinee ibsinu gaafii deebiin itti hin kennamin ta'uu isaaf beekamtiin kennamuufidha. Gaafin keenya deebii dhorkamuun osoo hin xiqqaatin gaafilee keenya kallattii dabsuun miidiyaa irratti ittiin ololuu fi haleellaa humnaaf saaxilamne turuu keenya waliin gaafileen keenya deebii hanga har'aatti ittiin kennamin jiraniif tartiiba jalqabaa irratti hawaasni gaafin isaa hin deebiiniif jiru jedhee hooggansa ka'eef beekamtii wayitaa kennin hooggansi rakkoo kana gad fageennan hubate furmaata rakkoo kanaaf deebii kennuu keessatti murataadha abdii jedhu waan qabnuufidha. Sababni lammeessoo kan nuti ibsa keessan akka ibsa gaariitti fudhachuu dandeenyeef rakkoolee kanaaf bu'uuran furmaata itti kennuuf ga'umsa akka qabdan amanuu keenya fi ibsa keessan keessatti kanuma ibsu keessaniifidha. Turtii hooggansa keessanii baatiiwwan 2 keessatti gaafiiwwan asiif achi kaaniif hojii yeroof abidda dhaamsoo osoo hin taane akka mootummatti ilaalcha gaafii uummataaf jiraachuu qabu bu'uura irraa jijjiiruu keessaniif rakkoowwan uumaman sadarkaa raawwitiin qilleensi isaan furmaata ittiin argachuu danda'an uumamaa jiraachuu ifaadha. Hawaasni muslimaa gaafiiwwan isaaf deebii argachuu kan dadhabe caasa majliisa walxaxaxuu isaarraan kan ka'e osoo hin taane ejjannoo faallaa mootummaan dhimmicha irratti qabateen ture. Mootummaan keessan rakkoo kamillee mariidhaan hiikuuf qophee ta'uu isaa miidiyaaf waan ibseef adeemsi itti aanu waan ibsame kana hojii irra oolchuu ta'a jedhamee eegama. Ibsi ba'e kun akka mootummoota darbanii ibsa rakkoo siyaasaa qabbaneessuu fi yeroo bitachuuf ba'u akka hin taane fi ibsa lafarra bu'uun hojiitti hiikamu akka ta'u abdanna. Waan ta'eef hojii irra oolfamni isaa hawaasa muslimaa kan bu'uureffate qabsoo nagaa uummanni taasiseef gatii fi ulfinna mootummaan gaafilee haqa uummataaf kennu bu'uureffachuun deebiin isaa haala gituu fi haala xiyyeeffannoon itti kennameen akka raawwatu barbaanna. Jabeessines gaafanna. Rakkoowwan uumaman hundi haala xiyyeeffannoo mootummaa agarsiisuu fi bifa xiinsammuu mirga gaafattoota quubsuun akka raawwatuu fi akka koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa gaafii hawaasa muslimaaf furmaanni akka argamuuf socho'aa tureen qophee ta'uu keenya wayita ibsinutti gaafiiwwan deebii argachuu fi akkaataa gaafiiwwan kanneeniif deebiin itti kennamus bifa bu'uura ta'een yaadachiisu waliin. Kana kan jennuuf furmaanni rakkoowwan kanneeniif kennamu itti fufiinsi isaa mirkanaa'aa kan ta'u wayita mariin kallattiin abbaa dhimmaa fi qaamota adda dureen dhimmicha ilaallatu waliin taasifamu waan ta'eefidha. Dhumarratti balaa sodaachisa biyya keenya haguugee ture irraa hamma ta'e bayyanachaa wayita jirru kanatti taateewwan adeemsa jijjiiramichaa gufachiisan asiif achitti mul'achaa waan jiraniif hawaasni muslimaa uummata Itoophiyaa bira waliin ta'uun mootummaa keessaniif deeggarsa waliigalaa kennu kan itti fufu ta'uu mirkaneessina. Rabbiin adeemsa gaafii uummataaf deebii kennu keessa akka seennu nu godheef galata keenya galfachaa kabaja tarkaanfiiwwan siyaasa fudhatamaa jiraniif qabnu ibsachuu feena. Rakkoowwan ilaalchi fi hojimaatilee mootummaa badaa uuman carraaqqii aantummaa uummataa fi mootummaatiin hiikuuf taasifamu keessatti akka mataa keenyattis ta'e uummattoota biyyattii biroo waliin ta'uun milkaa'ina isaaf qooda mataa keenyaa akka bahannu ibsachaa biyya keenya fi kabajamoo muummee ministeera keenyaaf waan gaarii
hunda hawwina. Rabbiin biyya keenya Itoophiyaa biyya nagaa haqaa bilisummaaf dagaagina nuuf haa godhu. Amiin. Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Itoophiyaa irraa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa. Ibsa Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa baafte kana ilaalchisee miseensa Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa fi hayyuu beekaa seenaa Ustaaz Ahmaddiin Jabalii kan yeroo ammatti sirna umraa raawwachuudhaaf biyya Saudi Arabiyaatti argaman kan yeroo ammatti magaalaa Madiinatul Munawwaraa keessatti argamanitti bilbiluudhaan ibsa kana ilaalchisee turtii gabaabduu isaa wajjin taasifne qabna nu faana bu'aa. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota maatiiwwan raadiyoo daandii haqaa egaa akkuma dhageettan Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera biyyattii ibsa isaan dheengadda baasan kana ilaalchisuudhaan ibsa isaan baasan dhageettanii jirtanii ibsa isaan baasan kana irratti immoo mee ka'umsi ibsa guyyaadhaa Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa kennite kun ka'umsi isaa maalidha ergaawwan isaa haaluma guutuu isaatiin miseensa Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa kan ta'e Ustaaz Ahmaddiin Jabalii amma kana toora gubbaa jiranii isaa wajjin turtii gabaabduu taasifna haala qabatama biyyattiin keessa jirtu wajjin. Ustaaz assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atamoltani nagada alhamdulillah. Nagada alhamdulillah rabbil alamin baga jiraatan akkama afyaan jajjabaattu. Alhamdulillah bareeda jirra nagaa alhamdulillah. Egaa baga jiraatan mee haaluma waliigalaatiin ibsi guyyaa har'aa isin baaftan kun ka'umsi isaa maalidha ibsa keessatti hawaasni kenna waan dhaga'e qaba mee isin immoo ibsa kan xiqqoo irraa nu ibsaati gama gaafii waan qabnutti achi fullaana ibsa kan maaliif har'a baasuudhaaf ka'umsi argame. بسم الله الرحمن الرحيم أكما بكمو هواسن مسلمة وقات ورباندر غافي مرغا كاسي سوچي كبسو قدات ركيستي واحد دو كيسة دبر فتيرا نسيد أمني الأباني رانموني هدون يوبجتنا ميغورا كما دقدما أول كنتو قياتو قصتو اللي هدامي حالا ددا كيسة بهيرا كان هندا كيسة باني يروسنا موتما وربول بيا بولشاتوران هواسا مسلمة رت جنون جرقبتن بكمالا غافي هواسن مسلمة قبو mirkaneessuu bira dhiisanii kana didanii faallaadhaan maqaa adda addaa moggaasanii hawaasa keenya dararaa turani. Amma immoo mootummaan jijjiirama barbaadu biyya keenya keessatti jijjiirama fiduudhaaf fedhii qabu haasaa adda addaa muummicha ministeeraatiinis haa ta'u namoota kan akka Dr. Abiyyis haa ta'u akkasumas bolamaadhaan namoota tokko tokkoon haasaa godhamaaru. Haasaa bara dabarfatee immoo sochii godhamaaru jijjiirama yeroo gabaabaa keessa dhufaa jiru argaa jirra. Akka hawaasa tokkotti biyya keenya keessatti wanni dhufaa jiru kun nus ilaallata nuttis waan gammachiisu nus itti gammanna. Haa ta'u malee kallattiidhaan gaaffii hawaasa muslimaan qabu irratti caammaadhaa callifamee tureera. Kun nus akka koreetti hawaasa keenya keessaa maa callifame kana hunda waan gaggaarii dubbata hawaasa gammachiisaa boonsa. Gaaffii nu qabnu irratti maa callisanii kan jedhu gaaffii hedduun nutti ka'aa ture nus kallattii adda addaatiin waan jiru hawaasaaf ibsaa turre akkuma beekamu guyyaa idaa muummichi ministeerri gaaffii hawaasa muslimaa qabu mariidhaan kamuu hiikuudhaaf qophii akka qabnu ibsaniiru qabna jedhanii ibsaniiru kun kana dhagahuun hawaasa keenyaa waan guddaadha. Maaliif waa hedduu irratti muummicha ministeeraa kana waan isaan itti deemaaruuf waan isaan hojjetaa jiran deeggaroo waliin itti gammadoo waliin wanni waa'ee muslimaa mirga irratti callifamuun itti dhagahame waan nu gaafataa tureef amma immoo kana ifa godhanii dubbachuun isaanii akka Koree Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaatti waan guddaa ta'e waan nutti mul'atuuf waan isaan dubbatanis hojiirra oolee atattamaan Koreenis gaaffii hawaasa keessa jirus haa ta'u akka biyya keenyaattis waan jiru irratti akka hawaasaatti bakka bu'aa ummataatti gaaffii jiruuf irratti sagalee isaa dhageessisuun waan jiru irratti dubbachuun barbaachisaadha. Wanni guddaan immoo jijjiirama gaarii dhufaaru kana kallattii adda addaatiin jeequmsa kaasuudhaan rakkina uumuudhaan dudubbeetti deebisuudhaaf gareen barbaadan akka jiran waan beekamaa jiru waanis argaa jiru. Kana irratti haa ta'u ifaan ifatti jijjiirama amma dhufaaru kana jijjiirama biyya keenya keessatti dhufuudhaaf deemaaru waan muummichi ministeeraa godhaa jiran mootummaan isaanii amma isaaniin hoogganamu waan godhaa jiru kana ifaan ifatti deeggaruunis nurraa barbaachisaadha. Hawaasni keenyas beekessotuun beekin kallattii adda addaatiin rakkina warra uumuu barbaadu kan hiriirree yookaan meeshaa jiraate akka ittiin fayyadamne
ifa godhanii dubbachuunis barbaachisaa waan ta'e jiruuf muummichi ministeeris waan dubbatan sana hojiirra oolchuudhaaf takkatu akka carraa uumanii wanni kunis dhugaan waan isaan dubbatan hojiirra oolee hawaasni keenya qabatamaan waan jedhame kana argees itti gammadees adda durummaadhaan itti hirmaatuu barbaachisaa waan ta'e argameef haala kanarraa wanni kun sababa kanaatiif bahee jechuudha. Egaa hedduu galatooma ustaas qabxiiwwan hedduu kaaftanii jirtanii ibsuma keessatti illee irra deebi'ee kaasuun barbaadu garuu egaa wantoonni aarsaa hedduu manni keenya kafalee jira garuu hojiin kun akkamitti lafa qabachuu danda'a. Koreen Fala Barbaadduu Hawaasa Muslimaa yeroo ammaa kanatti waamicha muummichi ministeeraa yeroo kamuu caalaa jedhan. Yeroo kamuu caala amma yeroo kanatti qophii jirra jedhan deebii uummata muslimaa deebisuudhaaf. Egaa kallattii koreetiin akkasumas kallattii mootummaatiin wal hubannoon akka argamuudhaaf gidduudhaan keessatti maalinnaan qaama waan kana lafaa kaasettu jira qaamni sun eegi hammatamee hin deebiin ammallee rakkoo birattu argama ibsa keessatti illee waan kana waan tuttaniif xiqqoo akka nu addeessitanuuf barbaanna akkamiidhaan walitti dhufaansiif wanni kun akka balballi banamuuf hariiroo waliin ta'anii mari'atu akka argamuudhaaf waan kan furuudhaaf qaamni furmaata kaa'uu qabu qaamota waan kan keessatti miidhamanii akka abbatti qabatanii socho'aa turan waan jiruuf wanni kun akkamiin lafa qabachuudhaaf irratti hojjetamuu danda'a ustaaz. Nu ibsa baafne kanas muummicha ministeeraaf kallattii akka isaan qaqqabus ergameeras booris hojiin jalqabamnaan formaalis akka isaan bira gahu hin godhama. Kallattii biraatiin sooshaal miidiyaa irrattis waan jirus inuma hordofu inuma isaan qaqqabu kanas ni beekna. Haa ta'u malee kana bira dabarfatees qaama walitti dhufaniis waliin ta'anii waan jiru keessatti haasa'uun waa'ee gaaffilee muslimaa qofatu hin ta'in rakkina biyya keenya irratti dhufuudhaaf deemuu namoota shira xaxanii rakkina fiduu barbaadanis balaaleffachuu haa ta'u hiriira waamamu keessattis akka hawaasaatti hirmaachuus haa ta'u karaa kamiinuu waa'ee biyya keenyaa nu ilaallata waa'een jijjiirama dhufaaru kun yoo jijjiiramni kun muummicha ministeeraan ta'e nuhiin ta'e nama biraatiin ta'e wanni guddaan jijjiiramni dhufaaru kun waan nu barbaannu waan ta'e argamaa jiruuf akka lammii tokkotti akka koree bakka bu'aa hawaasa muslimaatti waan nu ilaallatuuf sirrii waan ta'e jiruuf isaanii wajjinis ergasii sababa adda addaatiin biiroo mootummaa irratti xalayaas barreessaa hin turre eeganuu hidhamnee waan adda addaa keessa dabarfannee ammaan booda mootummaa waliin haala kanaa waliin barreessinee deemuun hin barbaachisamoo hin barbaachisu kan jedhu nu keessas mootummaa keessa hawaasa keessas ture amma garuu ifaan ifatti waan deemaaru kan waan isaan irraa argineef nu karaa kamiinuu waan jiru kan akkamitti hiiknaa kan jedhu irratti waa'ee biyya keenyaas dabalatee teenyee waliin haasa'uudhaafis uummannis yaada qabu karaa keenyaatiinis erguun isaa ta'u karaa hundumaanuu wanni barbaadamu jijjiiramaaf furmaata waan ta'e jiruuf kanaaf nu qophiidhaa itti deemna karaa barbaachisaa ta'e hundaan. Egaa ustaas hedduu galatooma ammoo akka goolabbitti mee hawaasa keenyadhaaf akka nu dhaamtan barbaanna. Ammatti waldhabbiin amantaa akka argamuudhaaf manneen amantaa biratti quraan ciruun haa taatu sababaalee adda addaa fayyadamanii jeequmsa kaasuudhaaf carraaqqii guddaa taasifamaa jira sabaaf sablammii walitti buusuuf unkurri godhamaa jiru laafa miti amma ammallee guyyaa har'atti illee ummata Amaaraa fi ummata Oromoo walitti buusuudhaaf kallattii kaanidhaan ummata kibbaa argitanii kallattii ummata Oromoo Jimmaati walitti buusuudhaan kallattiilee adda addaan shiirri deemaa jiran laafa miti haaluma walii galaan ummanni keenya wanta kallattii sabaaf waan amantiidhaan itti dhufu akkamitti ofirraa ittisuu qaba akkamitti of eeggannoo taasisuu qaba dargaggeessaaf maanguddoon qaamota mootummaa nageenya eegsisan wajjiidhaan akkamitti walitti hidhannoon isaanii maal ta'uudha qaba waan kan irratti jabeessitanii akka nu dhaamtan. Wanni guddaan asirratti hubatamuu qabu yeroo ammamaaf walqixxee irratti rakkinni kun argame Hawaasa irratti maa argame Jimmatti maa argame bakka adda addaatti maa argame jennee yoo yaadne duddubbee isaa kaayyoo wayii jira. Deebiin nu deebisuu qabnu hojii hojjetameef otoo hin ta'in kaayyoo jarri ittiin galma gahuudhaaf hojjetan sana. Kaayyoon sun immoo mootummaan amma haaraa jijjiirama fiduudhaa deemaaru kun akka inni gufatee dudubbeetti deebi'ee gaaffii uummataa deebisuu hin dandeenye. Rakkina biyyaa hiikuu hin dandeenye, biyya tasgabbeessuu hin dandeenye, haasaa malee hojiin hin jiru kan jedhu mul'isuu barbaacha. Uummannis sababa adda addaatiin aariidhaan deemee akka balaa keessa bu'uudhaaf. Yoo kaayyoon kana ta'e wanna godhamu sanaaf deebii deebisuu otoo hin ta'in kaayyoo wanni isin ittiin galma gahuudhaaf tolfameef deebii deebisuun of qusatanii tasgabbaahanii waliin mari'atanii namoota rakkina uumuudhaa deeman karaa kamiinuu
gorsuudhaan barsiisuudhaan irra caalee immoo warra didan dabarsanii kennuudhaan malee nu ofii keenya amantaa keenya tuqa jennee yoo tarkaanfitti seenne gara kaaniinis amantaa keenya tuqa jedhee gareen biraas tarkaanfitti seenuu ni danda'a. Saba keenya tuqa jennee yoo deemne jarri saba keenya tuqa jedhanii deemu gaaf sanaa kaayyoon jarri barbaadantu hojiirra oola jechuudha. Haala kanatti hubannee biyya keenyatu muummicha ministeeraa biyyiin caala. Biyya keenyatu hawaasa kanaaf barbaachisaadha. Amma dubbii muummicha ministeera deeggaruu miti. Dubbii biyya keenyaaf waan malu eenyunu namni biraas anis atis namni biraas yoo hojjete deeggaramuu qaba. Amma muummichi ministeera haasaa godhanirraa hojii hojjetanirraa yeroo muraasa keessa waan guddaa hojjetanii mul'isanii hawwii abdii hawaasa kanatti waan uumanii jiranuuf kun akkan gufuun akkatti argame dudubbeetti hin deebine waan sana eeguudha malee personaalii miseensa mootummaa yookaan miseensa dhaaba kanaa yookaan miseensa biraa ta'u miti dubbiin haala kanatti hubatamee wanna dhufaaruuf wanna barbaachisaa jennetti amannu garanni guutuu ta'ee hojiirra oolutu waan hanqate akkatti argamu hojjechuu malee waa hunda har'as jennee yoo deemnee kaayyoo nama biraa keessa seenuu dandeenya haala kanatti wal hubannee hundi keenya iyyuu eessayyuu warri sagalee keenya dhagahan hundinuu haala kanatti itti deemuun barbaachisaadha jedhetan ergaa dabarsa. Hedduu galatooma ustaas wal quba qabaannaa waan deemaa jirurraati hayyee assalaamu alaykum warahmatullaahi